daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamu har'a qophiin keenya seenaa taphataa cimaa fi akkasuma tolooltummaadhaan beekamu taphataa lammii Senegaal kan ta'e irratti qabannee dhufnee jirra. Taphataan kun akkuma beekamu namni hundi kan beekudha. Taphataa urjii Afrikaa keessaa bahedha. Seenaa kana akka hubannuuf viidiyoo kana nuuf qopheesse. Seenaa kanarra waa hedduu baranna. Namni abdiin murannee bakka gahu hunda kan gahu irratti seenaan kun nu agarsiisa. Kanaafuu seenaa kana na waliin daawwadhaan affeerraa kiyya. Ammoo gama qophii seenaa kana qabanneetti achi isin dabarsa. Taphataan cimaan kun taphataa cimaa biyya isaatiif taphatu. Akka taphattoota biraatti kan lammii isaa jijjiiree biyya isaa gurguree lammii biraatiif taphatu miti. Inni haadhaaf abbaa isaa beekam. Biyya haadhaaf abbaa isaatiif kan taphatu leenca Afrikaan dhalteedha. Innis Sadio Mane jedhama. Inni Sadio Mane tapha ogummaa isaa kilabii liigii lammaffaa Metz waliin kan jalqaba umrii isaa waggaa 19tti yoo ta'u, dargaggoonni kophaa isaa erga taphateen booda bara 2012tti kaffaltii yuuroo miliyoona 4 kilabii Awustiriyaa Red Bull Salzburgitti makamuun bara 2013tti immoo dachaa liigii fi waancaa biyya keessaa injifate. Ergasii booda ganna sana keessatti Maneen gara kilabii Ingilizitti Southamptonitti jijjiirame. Kaffaltii kilabii riikardii paawundii miliyoona 11.8 achittis riikardii haaraa Pirimeer Liigii Ingiliz saffisaan haatirikii galmeesse. Taphni isaa jalqaba kan hawwattoota hunda irratti ijatti baase. Bara 2015tti Aston Villa 6-1 injifachuun sekondii 176 keessatti galcheera. Riikardiin kunis riikardii goolii saffisaa jedhamtee beekamte. Maneen bara 2016tti kilabii Pirimeer Liigii Liverpool mallatteessee fi kilabiin kun paawundii miliyoona 34 akka kaffalu gabaase. Gareen kun bara 2018 fi 2019 keessatti walduraa duubaan xumura Champions League Awurooppaa akka ta'u gargaare. Isa booda injifatee jira. Akkasumas bara 2018 fi 2019 keessatti goolii lakkoofsistoota waliin liigii kanaa ta'uudhaan xumure. Mootii warqee Pirimeer Liigii Ingilizii injifateera. Sana booda Maneen Pirimeer Liigii Ingiliz bara 1920 injifachuun gogiinsa Liverpool waancaadhaaf qabu waggoota 30 waancaa liigii xumuruuf gargaaree jira. The Best FIFA Men's Players keessatti bara 2019tti sadarkaa 5ffaadhaan akkasuma bara 2020tti immoo sadarkaa 4ffaa qabateera. Sadarkaa idil addunyaatti Maneen bara 2012tti erga tapha jalqabaa isaatiin booda taphoota 93 Senegaaliif taphate irratti goolii 34 galmeesse. Yeroo ammaa kana immoo goolii galchuudhaan biyya isaa keessaan sadarkaa olaanaa irra jira. Taphoota yeroo hunda taphateen sadarkaa 3ffaa qaba. Olompikii bara 2012 akkasuma maxxansa waancaa biyyoota Afrikaa 15 fi 17 akkasuma bara 2019 fi 21 irratti Senegaal bakka bu'uun hirmaatee ture. Sadio Mane, it's squeezed in. Liverpool lead in the dugout. Sadio Mane's put them in front. Super save, but Sadio Mane makes it 3. And Mane, and there's a man arriving. Mane doesn't need him. 5 alive for Liverpool in Portugal. Sadio Mane's got 3 of them. Bara 2022 irratti yeroo lammaffaaf taphataa cimaa Afrikaa ta'uun badhaafame. Maneen waancaa addunyaa bara 2018 irratti saba isaa bakka bu'uun tapha kana irratti yeroo lammataaf hirmaate. Seenaan isaa kan nama hawwisiisu. Maneen eegalumsi isaa dubba Senegaal keessa iddoo Baambalii jedhamtu baadiyyaa sana keessaa eegale. Innis Senegaaluma san keessatti dhalate. Kubbaa miilaa keessatti hojii hojjechuun hawwe. Garuu abbaan isaa imaama waan tureef ijoollummaa isaatti ispoortii akka hin taphanne isa dhorkaa ture. Haa ta'u malee abbaan isaa yeroo umriin isaa waggaa 7 ture du'e. Umrii isaa waggaa 15tti kan dhaloota isaa jalaa miliqee gara magaalaa guddittii Senegaal
Senegal Dakar dhaqe. Taphataa kubbaa miilaa ta'uu isaa hordofee yeroo sanaa kaasee dandeettii isaa guutuuf maatii isaatiin deeggaramee ture. Superstars duraanii Liverpool Maaneen ammoo kilabii Jarmanii Bayern Munich keessatti hojjechaa jira. Erga waancaa baay'ee Merseyside irratti taphateen booda taphattoota gurguddoo akka Senegal irraa dhufan keessaa tokko ta'uu isaa beekamaadha. Tapha xumuraan waancaa Afrikaa bara 2022 irratti injifannoo galchuudhaan piroojeektii barbaachisoo ta'aniif arjooma guddaa biyya isaaf kennee jira. Gannuma sana keessa dirree dhoqqee qabu keessatti iddoo dhaloota isaa Baambalii keessatti ganda dhaloota isaa keessatti hiriyoota isaa waliin kubbaa miilaa taphachaa argame. As irraa ture Maaneen tapha kubbaa miilaa kan bocee yoo ta'u abjuu isaa hordofuuf umrii isaa waggaa 15tti baqate. Ergasii asii urjiin isaa akkuma ol ka'ee dhufeen haala ajaa'ibaa ta'een deebi'ee jira. Sadio Maaneen hojii tola ooltummaa hedduudhaan kan beekamudha. Masgiida ijaaruun akkasumas hospitaala ijaaruu fi mana barumsaa ijaaruun rakkataa gargaaruu fi waa hedduudhaan kan beekamudha. Jalqaba weerara COVID irratti Sadio Maaneen koree biyyoolessa COVID irratti ittisuudhaaf Senegal keessatti paawundii 41 kenne. Akkasumas bara 2019 Liverpool duula milkaa Champions League Awurooppaa sadarkaa dhumaa irraa osoo jiru Maaneen mana barumsaa iddoo dhaloota isaa Baambalii keessatti ijaaruuf maallaqa paawundii 250 arjoome. Sadio Maaneen magaalaa Sedios keessatti dhalate. Haaluma wal fakkaatuun haadha isaa Saataawoo Ture irraa dhalate. Haa ta'u malee abbaan isaa umriin isaa 7 jalaa du'e. Sadio Maaneen du'a abbaa isaa erga dhagaheen booda gadda guddaa keessa galee ture. Haa ta'u malee abbaan Sadio Maaneen 2-3 dhukkubsatee ture. Sababa hanqina dhaabbilee fayyaa sirrii ta'eetiin du'e. Kan nama gaddisiisu yeroo sanatti Senegal keessatti hospitaalli hin turre. Yeroo sanaa kaasee Sadio jireenya isaa keessatti waan tokko hojjechuuf murteesse. Abbaan isaa du'us ijoolleen kaan kamiyyuu akka isaan rakkoon isaa mudachuu akka hin qabne itti dhagahame. Haa ta'u malee Sadioon haalli maallaqa maatii isaa baay'ee gadi aanaa waan ta'eef nyaata sirrii ta'ee waan hin arganneef mana barumsaa illee dhaquu hin dandeenye. Sadio Maaneen hanqina hospitaala dhabuurraa kan ka'e abbaa isaa dhabe. Gaddi isatti dhagahame kun akka naannoo isaaniitti hin dhagamneef hospitaala gaarii hojjetee ture. Interviyuu irratti akkana jedhanii gaafatanii, ati maaliif wantoota gaggaarii fi babbareedaa hin qabaanne jedhanii. Innis akkana jechuun deebiseef, konkolaataan xiyyaaraa fi viillaa qaalii ta'e qabaachuurra waan uummata koof ta'u waan hin qabu irraa arjoomuuf naaf wayya jedhe. Sadio Maaneen Senegal qe'ee warra Afrikaa baadiyyaa fagoo bakka Baambalii jedhamutti maatii harka qalleeyyii irraa Ebla 10 bara 1992tti dhalate. Haa ta'u malee ijoollummaa isaa irraa eegalee dheebuu kubbaa miilaa qaba ture. Kubbaas ni jaallata. Maatiin isaa harka qalleessa waan turaniif eessumni isaa gara magaalaa guddoo Senegal Dakaritti isa affeeruudhaan isa gargaaraa ture. Bakka kanattis abjuu isaa ganamaa dhugoomsuuf shaakala isaa kubbaa miilaatti fufe. Sadio Maaneen amantii isaatiinis Maaneen osoo kubbaa taphachuu hin eegalin du'aa'iin akkasumas seera kadhataa taasisa. Amantii isaa musliimummaan kabajam, salaataas ni salaatam, quraana isaattis akka gaariitti kan qabatudha.
bara 2021tti hospitaala bakka dhaloota isaaf kan hundeesse. Namoota akka rakkataniifis ji'aan yuuroo 70 kenna jechuun waadaa gale. Akkasumas uffata, nyaataa fi gargaarsa biroon taasisaaf jedhe. Maaneen yeroo lama taphataa urjii kan Afrikaa bara 2019 fi 2022 ture. Akkasumas Champions League Awurooppaa yeroo lama garee Liverpool waliin kan taphate. Kana malees erga Bundesligaatti galee yeroo tokko injifate. German Super Cup winner garee Bayern Munich waliin galmeessee ture. Akkasumas hatriikii saffisaatiin riikardii addunyaa qabatee ture. Yeroo Aston Villa irratti hatriikii hojjete fastest hatriik jechuudhaan seenaa Premier League keessatti galmeessee hafeera. Amantiin koo Islaamummaan anaaf waan qaalii fi akkaan barbaadamudha. Abbaan kun ganda keenyatti imaama masjiida tokkooti. Yeroo maram naaf bilbilee akkan du'aa'ii godhadhu, quraan akkan qara'uu fi salaa tokko waqtii isaatiin akkan salaatu na gorsa jedhe. Ta'us garuu waan tokko kan inni akka malee uummata biyyaaf isaaf gochuu fedhu garuu waancaa Afrikaa injifachuudha. Garuu Maaneen abdii hin kutne. Abjuun kun waancaa Afrikaa garee biyyaalessa Senegaaliitiif kennuudha jedhama. Leencota waliin injifachuudha jedhama. Sanis ammoo hin barfanne yeroon jira jedhees yaada jedhe. Innis abdii waan hin murreeffis waancaa Afrikaatti fudhatee jira. Akkasuma gara waancaa addunyaattis dabarsee ture. Maanee jechuun isa kana. Maaneen taphataa cimaa fi taphataa dargaggeessa Afrikaati. Nama lammummaa isaa jijjiirratee biyya biraaf taphachuu hin jaalanne. Nama haadhaaf abbaa isaatiin beekamudha. Akkasumas nama Afrikaanota fi Afrikummaa isaatiin sabboonummaa isaatii fi amantii isaatiin boonu waan ta'eefis illaa as gahe jedhama. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, seenaan taphataa cimaa kanaa asirratti raawwatama. Hamma qophii seenaa biraatti wal agarrutti nagaa isinitti dhaammanna.